welcome. Akkam jirtan nagaa fayyaa kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan. Kun daraaraadha. Sagantaa wahii xiqqoo takkaan nu qabadee dhufe. Sagantaan xiyyaarraa akkamiin miskiinummaa keessa taa'uu dandeessa, miskiinummaa keessa turuu dandeessa jetti boo. Miskiinummaa ni feetanii dhiiroo. Akkamiin miskiinummaa keessa turuu dandeenyaa. Waajaarraan isinii odeessa. Subscribe, like, share godhuun dagatina. Warri hanga ammaa subscribe naa gootan hedduu galatooma. Miskiinummaa keessa turuudhaaf tokkoffaan waa dubbisuu osoo hin ta'in waa laalaa ooluu. Guyyaa guutuu TV laalaa ooli miskiinummaa keessa turuu feeta. Guyyaa guutuu TV laalaa ooluu. Warreewwan durooman addunyaa tanarratti wahii dubbisan, sammuu isaaniitii nyaachisan, sammuu isaaniitii barnootaan waa dubbisuu guyyarraa waa dubbisuu amala godhatan. Miskiinni oo namni miskiinummaa keessa turuu fadhu waa laaluu heddummeessuudha jaan. Tabira ammallee hoobii biyuldi godhuu dadhabuudha jaan sii galtee. Akkamiin maaligaa galma wahii qabaachuu dhabu galman godhatin. Galma wahii hadhaquu feetu bakka bira gahuu feetu hiyyaadin godhachuu dhabuudha. Inni lammaffaa. Namni galman qabne miskiinummaa keessa turaa jechuudha yeroo hunda. So galmi kee maal haa ta'u dhiiroo? Maaltu si cinqe galmaan firraa dhiisi miskiinummaa keessa turuu feete galmi maal si godhame galman qabaatin. Sadaffaan hamilee dhabuu miskiinummaa keessa turuu feeta maaltu si gubee hamilee horatte abdii kutii taa'e life passion hawwii hamilee karaa ittiin galma sanirraan dhayitu galma kaayite sanirraan dhayitu biyuldi godhachuu dadhabuu. So kanaafuu miskiinummaa keessa turuu yoo feete hamilee fittiin godhin jechuu rafi hamilee fittiin godhuu dhabuu jechuu miskiinummaa keessa turuu feenaan. Afraffaa haala mijataa keessa yeroo hunda haala mijataa keessa taa'u. Miskiinummaa feeta miskiinummaa keessa turuu feeta haala mijataa keessaa socho'iin achi keessa taa'e. Eegalee afraffaadha inni kun maaliif ilma namaa kana haala mijataatutu akka malee daga. Kanaaf miskiinummaa keessa turuu feenaan haala mijataa keessa afadhuuti taa'e keessattiif dagadhu keessaa bahuuf hin rakkatin siinjaa yoo miskiinummaa keessa turuu feete. Shanaffaan ittan fufaa subscribe godhuun dagatinaa. Shanaffaan maali? Mu'ujizaa wahii takkaa dhufa jettee waan takka waan wahii takka teessee eeguu sochii dhiifte. Waan wahii takka teesseetuma eeguu jechuudha. Waan wahii takkaatu gabbuu ta'a jettee eeguu agarte. Obboleessoo miskiinummaa keessa turuu feenaan waan wahii tasii gabbuutu jira waan sii gabbuu san taa'e eegi hin sosso'inii jechuudha. Namni miskiinummaa keessa turuun feene yoo waan qabduun tattaafadhu takkaa qabdu lama godhuu lama sadi godhuu addaabti godhii siin jechuu barbaada. Jahaffaa fi arraaf iseen dhumaa nama komachuu heddummeessi rakkoo teetiif. Rakkoo teetiif nama komachuu heddummeessi miskiinummaa keessa zanaa jetteeti fataa jettee teesse jechuudha. Maaliif? Namoota addunyaa tanarraa dadhaboo ta'anii duubatti hafan warra rakkina isaanii fudhachuu hin dandeenye. Rakkina isaanii fudhachuu hin dandeenye rakkina isaaniitii jecha nama biraa komachaa oolu. Isaan kan. So isa jaaffaa kuni hin hojjetin taa'ii nama komachaa oolu jechuudha. Rakkina keetiif. Arraaf waan jahan kana mee sammuu keesseef naannannee isaa. Kan itti fufnu ta'a. Qophii dheengaddaa hojjenne kutaa lammaffaa si itti fufna. Hanga walitti deebinu akkuma waliin barre. Peace.